Oromoo jirra jirtu harka fuune nagayni ko bu'aa bahii bahee laggeen qaxxaamuree qilleensa yaabbatee ka ulfinaa fi kabajaan dabaalame dhala Oromootii fi firoottan Oromoo ollaa Oromoo mara bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Torbaa waluma dachaana hogguu takka takka idduudhaani arraan tana dhaamsaas niin qabaa yaadachiisaas niin qabaa yaadaas niin qabaa gabaabseetumaa waa jechuu barbaada. Seenaa walii hiraa wal biraan gaa barakali bishinga ana shammada deemu dongora funaanu mitini janabute harrentiyas guddoon utaaltee dubbarra buute qaallittiin garaada guddoon gatu utaaltee dumucaan narra buute jazaa rabbi noltu rabbi jazaan balleeysu qaallittiin sanilleen odo shammadaa deemtu dhuftee qe'ee tiyyatti duute khafana isii manguddoon liqii narraa fuute. Maal jettan? Laal namni ija siyaasaatii fi ija mixii harku hedduun rakkatu abdiin kutatu Oromoon abdiin kutatu. Oromoo nuti ammaan tana waa'uma lama alan nurraa hafee waa takka dhabne. Maali wanni lamaan alatti nurraa hafe baankii fi taankiidha. Wanni dhabne takkittiin hoo maali? Waa sadii gurguddoo qabnaa takka dhabne. Waa sadeen gurguddoon qabnu gootummaa qabna. Hayyummaa qabdi Oromoon, gootummaa qabdi Oromoon, arjummaas qabdi. Garuu booda tana horii hedduu keessaa kabeellaan hin dhabamu abaduu horii hedduu qabaan ballumaa fi naafaa fi kanaa wajji ka ija takka hin qabne wajji ka muchi doomaadhaafaa mucha lamafaa qabu gartee kanumaa wajji wanni takkittiin dhabne dhiirummaadha fi murannoodha. Amma wanni nu feesisu ammatti dhiirummaa deeffatuu fi murannoo qabaachuu qofaat nu hafe. Bara tokko nurraan fixxuu jechuu yoo Rabbi jee. Maaliif jennaan Rabbiin nu wajjin jira. Oromoo isin wajji jira Rabbiin. Maaliif jennaan akkami beeyte ka juus hin dhabamu beeytaa warri dubbii dabsu. Isaanillee seeni jaan. Isinillee seeni jaan ta dubbii dabsuu fi ta dubbii dabsituunillee seeni jaan. Uma rakkoon qabu. Dhiifama. Duba ammatti wanni jiru santu nurraa ala jira. Sanuma deeffatuudha. Gabaabsee waan ibsuu fedhuu fi dhaamsaan dabarsuu fedhuu fi waan yaadachiisuun qaba jeetiin jira jalqaba irratti tokkoffaa warra peejii keessan irratti karaa Facebookiitiin karaa agartee YouTube'iitiin illee saba keessaniif sagalee taatanii dhaamsa dabarsitan waan addan baafatin takka tamadda walabaarraa hin dhagayin takka peejii keessanii irratti hin dabarsina. Kuni warra miidiyaadhaan laala. Warri miidiyaa gurguddaa qabu waan eeggatu qaba. Warri miidiyaa xixiqqaadhaa agartee anis amma kiyya kunnaaf miidiyaadhaa beeytaa dhaamsaan dabarsu jira. Keenya kuni harree qoraaniitii fi harree daakuu akka wal keessan oofne jechuuf hin jaa. Gochi keessan wanni isin saba keessanii godhaa jirtan waan nama boonsisu saba keessan diinaggeenis sagalee ta'uudhaanis cinaa dhaabbataa jirtanii itti jabaadhaa. Guyyaan umrii gabroonfataadhaa gabaabbatee jiraa jechuu. Garii ammaan tana aboo
warri gartee maanta nono Tigraay cabsanii Oromoo gaddee bina jaanii jeeq abdii muratu jira ummanni Oromooti fi ummanni Tigraay tokko miti ummanni Tigraay ummata Oromooti akka namaatti nama qeefirra lolu jiranii mirga isaaniitiif lolanii sun isaan laalti Oromoo gaddee bina ka jaan gartee shaneedhaa fi khaleedhaa fi sanacha gaddee bina jaanii maqaa namni baafatin namaa moggaasanii tolchanii akka gartaabeellaa akka taargaa makiinaatti namarra saba kanarra maxxansanii ka deeman kana jala deemtu hokkoo foonii ta Oromoo keessaa dabde qabatanii ka deeman kun eeysallee ga'u bara dukkanaa keessa dabarree jira dhalti har'a jirtu tun dhalaa waa adda baafatte qeyroof qarreen adda baafattee jirtii jechuu waan isii ta'u malee waan isiin taaneen fudhattu ajjeesanillee hidhanillee fannisanillee torchi godhanillee hin fudhattu kana jala muraa kanaaf yoon gabaabsee warri miidiyaa irratti waa dabarsitan adda baafadha amma sababa isaattiin seena sababaan waan kanaa jeen nuti ji'oota murtaa'ee dabre kana keessatti lammaa magarsaa mana isaatti hidhaa jira jaameeti hafarfamaa ture hafarfamaadhaa ture lammaa magarsaa eeyse jiraa jettee Oromoon iyyafataa turte Oromoon tunis waan isiin laalle iyyafatte waan ajaa'ibaa lammaa magarsaa waan iyyafannuuf maal qaba maal Oromoo godhe jecha sadeensa immoo barka lubbuu Oromoo dhabee jira qaqaamaa irratee jira bar bilisummaa Oromootii jecha gabbee gaafam Oromoo jecha mana isaatii gabbee bara tokkoof tajaajila Oromoodhaaf kenneen warra tikaa ta'eeti daninnatii jansa'ee biyya sanii Oromoo jeesee hiisisee fannisee isaa fi abiyyiinis sadarkaa kana gaanii mul'atan malee Oromoof guyyaa tokko mana isaaniitii miila kana baasanii hin beekan abbichi kun siin liqinfamne yoo feete bishaan hin liqimse Oromoof akka liqinfamu hin beeka firoottan Oromootii fi sabaaf sablammoota impaara Itoophiyaa keessa jiruufillee akka fudhatamu dhaamsi kunniin abdiin guddoo qabaa jechuudha kana wagguun jiru lammaa magarsaadhaa waan nu godhe hin qabu waan nu godhe malee namri qabsoo teenya jecha sadiin qabsoo saba Oromoota bara 50 ol godhamte qeyroo 5,000 itti dhabne sakaale tokkoffaan isaa jechuudha kaanis itti dhufu guyyaa isaa eegganne maali yoo jenne jecha sadiin miliyoonni 50 ol osoo nu duuba jiru paarlamaa isaa kagartee warra karaatii fi warra garaasaniin maal jee lammaan maa miilli keenya lafa dhaabbatuu didee kirrisaa jeen Oromoon nama gaggaarii miire qaamaa qalbiidhaan fudhatte lammaa jette gaafa kanas deebi'ee qeyroo miliyoona jaafixxanii eenyu bulchuu deemtanii jeen sirna yaadikka hoggus jiruun lamma hafarfatuu eegalan gaamma bitaa mirgaan utaaluu eegalle eenyu eegalaami tokko ana sinirraa adda wanni adda isinirraa na baasu hin jiru kabadii gurguddaa dalagee ummata kana cinaa tokko dogoggorsee waana lammaa fi abiyyiidhaa dheeyse san dhiifama isin gaafadheetiin jiraa warri dhiifama san hin dhagayin irra deebi'ee dhiifamaa wanni qalanne qoollee takkalee jennerraa oolle sadaffaa gooftaan keenya ummata je'eeti qabsoo bara 50 ol godhamte gurra qabee Oromoo ija qabee afaan qabee if jala lulleessee oofee jechuu lammaan hogguu qe'ee isaa ijoollee ilmaan boorana dhala wallagga hortee ilmaan wallagga namaa sii dachiisii beekaa asumaanuu ilmaan 11 booranaa keessaa wallagga nama tokko hogguunif
tarkaanfiin gara jabinaa gadadoon hamtuun ilmaan Oromoo kadhihaa ka Wallaggaarra deemaa turte obboleeyyan irraa dhalate akkas jaangaan beekan waan inni irraa beekun qabu ijoolleen ammaa ollatti illee binni baatii jee hayyuun tokko Ibroo Shataa seenaan isaa haa yaadattu duuba waan nama ajaa'ibsiisu ija nu qabeet gurra nu qabee afaan nu qabee qabsoo bara 50 nu dagachiise namni lammaa Magarsaa gurbaan jaan kun amma achitti Oromoon abbaa re'eetii gaafa cabaa seen hin jettu sobduudhaati Oromoo sobde Oromoo adda baafad walitti himi wal garsiisi wal barsiisi خرا والجرسيسي خرا ديما وندفتي بنتو من قابسو برد يدمي تربقوني جاني برك عنيو ما تكنا بيسافي أبي أحمد ورمو راف قابسو قوني جان أمن نكون نتعجبل لي أمن نبول شودي نكون نتعجبل لي نجو جركون برد يدمي تربق قابسو قوني ايست دنقرا خمسينا ابيجي ايست نمني بيخ لما ديبه فدرو اوفه مليلك لما فارانو فيدي جيتشون ورمو دات فيدي كناف الدبا فدا نتي وني لما نلالو وني ابيجي تي سورمو لالو خنا سر غفغينيان وبدا غفغينيان وبدا مالف جنان مال نو غدن إهلن ستعلم بلو كيزبو غنزم مسبسبون سايسما قرطونو تغاي كومنستو جي توكو غافتوكو غافا إركني دابنجاني غرتي قمدي غرغارسا غرتي مالكاس نمر راغوراني غرتي نما خنن سني نمنما وابا برئيس توكو كزيبيتا قبي سابا تنام برئيسا إهلن ستعلم بلو كيزبو غنزم مسبسبون سايسما قرطونو تغاي كومنستو جي odoo tuntana talammaadhaan ulaaltu warri miidiyaadhaa akkasitti ifee goomsaan obboleeyyan kiyya namni dhala Oromoo taatan peejii keessan irrattis kana irratti godha sababni jenneef sababa Lammaa Magarsaati eega Lammaa maqaa kaafne waan inni dalageefi waan nurra dalageefi waan nurra dalagu taa'ullee ummata keenya qubatti laannee garsiisuun barbaachisaadha ummanni nama daguu irratti akka hamaa nama daguu danda'an akka hama hin dagaminaadhaaf akka gaarii laalaa dubbii isaanii akka nama rifeensa dhoosu rifeensa qottoodhaan falaxuu baarzaafi falaxuutti dubbii Lammaatii fi dubbii Abiyyiidhaa laalaa akka gaariitti kun kanarra dhaamna abbaan Lammaa maatii Lammaan lama gaariidha kajettanis Oromoon duraanuu gaaroominaatu gartee waan hedduu keessatti gadadoo hedduu keessatti nu noqe kun dhaamsa asirratti ammas dhaamsa biraa kanatti aansee Oromoo waan hubatuu qabu dhiyeenya kana torbaan kana Dr. Abiy Ahmed Keenyaa dhufee jira Prezidentii Kenya Uhuru Kenyattaati wajji wal qunnamanii karaa kana gartee Dubai goonaa janiiti wal marihatan marii kana keessa cidha sooreysaa keessa wal fuuti kana sullama godhataniiti al-shabaabii fi shanee dhabamsiifnaa jan onag dhabamsiifnaa jan shanee onag shanee Oromoo onag shanee ka jan hin jiru namni ifiin shaneedha jiru waan hin jirre tokko ifiin hin jiina dhaamni shaneedha jan hin jiru kuni mee wayni si yaadachiisa namni waan dabre yaadatee taarra keessa jiru xiinxalee ta fuulduraan tilmaamne eeysallee ga'uu hin danda'u gaafa dargiidhaa maal janiin wambadeenuun jan
ወንበዴ ጀቹን አፋን አማራቲ ወንበዴ ጀን ነፃ አውጪ ግንባር ወንበዴ ወረሰ ዋቱ ዱራበዴ በርባደታ ገባን ወንበዴ ሚቲሳን አካ ወንበዴን ተይኒ ነማ ዋ ዱራበዴ ነማ ሀቀደቤ ነማ ቢልሱማ በርባዱ ቢርመዱማ ፊ ወለቡማ በርባዱ ተው ኢሳኒ ኢብሰተን አደ ቢልሱማ ኦሮሞቲን ጀኒ በርጋፈሲስ ከቢራን ጅሩፍ ጄጉባ ወኒ ገዱ ፈንጂሩ ባራ ኢሃዲክ ፓርቲ አፍረን ብየ ቡልችቱ ከይሰቲ መቃ አከም ታርጋ አከም ኦሮሞዳፍ መጠንሰን ዳቦ ኦሮሞቲፍ ሾረር ከይሳን አዱኛ ዱራ ፍረቱ ዲበለ እትነፍ አራንተ ነገርቴ ኤይሳን ላፈጀናን ስልቢን ገበዱፋቲ ጀተጃን እንንስ ወን ዱፌ ገርቴ አልሸባብ ዱረ ጎዴ ኦነግ ሸኔ ደበምሲሱ ቀብናጁ ወኒ ገርቴ ዳበ ቢሊሰ በርባዱ ቶኮ ዳበ አዱኛ ሾረር ከይሰ ጀቴ ሞጋፍቴ ከይሴ ወጂ ወሊም መጠንሱፍ ማል አቺ ዋርከቹ ዳፊ ማለፍ ጀናን ኤይሰ ቱቄቲን ገራ ላፊ ፈዳ አዱኛ ተነ ወኒ ገርቴ ቱቦን አዱኛ ራይዋን ደምቴ ብጀቸ መገርጋርሰ አዱኛ ዳንጅሩ ኢፊፉ ገርቴ ሀዳሚት ዳቡላፍ ቆቆቢር ረጎዱላፍ እትጅረኒ ጀቹ ህርጊር ኻዩፍ ደመን ኢምፓራ ኢትዮጵያ ዳ ብያ አፋን ቀዌቲ ፊ ዲገ ገነይቱ መሌ ኸራ ነጋ ዲሞክራሲን በይነሰን ሞቱማ ዱፋ ደብራሰን ረካዩፍ ደመን ይሰማ አዱኛን ተነገቅ ጀቢ ገቀባ ከጋሪ ወባዳ እትለን እስንለን ገጀበ ይሰበከ ጅርተኒ ኦሮሞን ዱኩ ባሬቲ ፈርደን ጉበኒ ካነ ወጉንጁ as keeysatti haasawa san keeysatti abbootii gadaadhaatiitu bakka san jira haasawa aabiyyi irra deebi'aa dhaggeeffadhaa yoo dhan kijibe ni kijibdee naan jaa aadaa bareedduu qabdan afaan tokko gadaa bareedaadhaan bultan keeysan tokko jeen hay gadaan keenya tokko afaan keenya tokko aadaan teenya takka maanjiin ije siyaasati illala waan kan jecha abiji dhaamsa abiji dachirra dabarse kan maalif san dabarse yoga garte waan gadaati fi sanaasee deke gaafa ol deebi'e garte warri isaan marsee taa'u naftanyoonni inni kiiloo afuritti wali qabate san yennin lamin tabaalee lamin alkijaniin sanif jecha if keeysa hambisee jire akkasi quba gabaadhaa kanumaan isin garsiisuu barbaade if keeysa hambisee jire afaan tokko qabdan aadaa tokko qabdan gadaa tokko hedduu namatti bareeddan isinii bira dhufe hedduun gammadee harkuma dhawan buusanii ta'anii akkuma paarlamaa Itoophiyaadhaa ka waa addan baafannee harkuma baasu harkuma dhawusanitti abbootiin gadaadha abbootii gadaatii miti ani abbaa gadaarraa tokko waan gadaatis hubadheetiin jira ammallee barataadha abbootiin gadaadha ilmaan 11 ilmaan booranaa keeysa warri inni bira dhaqee dheengadda dubbise sun horta ilmaan 11 booranaa keeysa kan saylaffaa fi kan kurnaffaa fi 11ffaa dhalate inni saneenyu maqaansa arriidhaa fi naaroobii fi arriidha sabboo goona jechuudha sabboo goona gadaa qaban heera qaban seera qaban kijiban beekan gadaan isaan bira booda'ane nutis kijiboo beeyna barka sanirraafna kijiban beeynu oromoon hin kijibdu oromoon hin kijibdu oromoo biratti wanni qaanyiidha kijibaa jechuudha hin sobdu mootummaa kijibu kanama sobuutu biyya waan san mataa keenya keessatti bara 150 ol waan gabroomteef oromoon kijiba san nutti fidanii jechuudha hannaa fi kijibaa fi sagaggaalummaa bakka biraatiin nu dhufte maariteedhaa fi shiftii fi sugujufilleen bakka karkirii fi cobxuu fi cibcibilleen bakka biraatiin nu dhufte nuti hin qabnu dhukkubaas kijibaas hin qabu
keessattuu ilmaan booranaa ilmaan adeerran keenya ani bareentuma ilmaan booranaa keessa horteen arriitii fi ta naaroobiidha gadaan isaan biratti aane kijiban beekan nama biyya bulchu tokko wanni inni itti hime hundi dhuga jedhanii fudhatan akka abbaa gadaa laana abbaan gadaan kijibuga gunaan nyaatu cubbuun dalagu gaangee yaabbatu sa'aan hidhatu kopheen kaatu kayfii tolfate malee amma eebbifamee xayyaaraas yaabbadhu makiinaas yaabbadhu janii gadaan eebbifame malee warra liiban jaldeeysaa booda abbaa gadaadhaa hamma tokkootu waan gadaa sirriidhatti hojjetaa ture erga immoo wayyaaneen yaadig biyya qabatte 91 as yoo abbaan gadaadhaa tokkoof lama sirna gadaa ulaagaa sirna gadaa caasaa sirna gadaa koreeshanan gadaa heera san hordofe nama gabaabaadhaa jechuu kaan warra mootummaadhaan bitamee deemu abbaa gadaatii miti abbaa garaati oromoon hubadha abbaa gadaatiin abbaa gadaa qeequu fi jecha ulfaataan an amma akka ju'uu kana jechuuni hin danda'u namni najaan bahu namni abbootii gadaadhaa tokko tun haraamaas hin qabdu wanta kan qabdu abbootii garaadhaati abbootii gadaatii miti ni jiran isaan keessa warri dhugaadhaa ni jiran qubatti laaddu yoo narraa maqaa isaanii dhahe shaggar keessa ni jiran dhiha keessa ni jiran gujii keessa ni jiran kana gayaa jechuu kiyya kan amma gabbaanee shanee dhabamsiifnaa booranni bahee shanee firraa dhabamsiisuu qaba abbaa gadaaju arra rabbi nu dhageessa nama dhabamsiisaa kajuu maal firraa kiiloo 4 ittiin galleree akkas ta'e bakki namni irraa dhumu ajanyi nama fixu bakki irraa bahu kiiloo 4 irraa ba abbaan gadaa sammaachitti hin bahin yoom maaliif kaja abbaan gadaa du'a oolcha badii hanqisa ni barsiisa ni garsiisa heera fannoo sagalii kafannisaan 99 keessatti boqannaa akkanaa muraa akkanaa irratti karaa nagayaa hogguu laalame jiruuf jireenya sadeen jiruuf jireenya hidda sadeen ambadaayyaa heera sadeen ambadaayyaa keessatti akkatti kaayee qaba gadaan hagabbahee booranni shanee dhabamsi lubbuu namaa balleessu qabaju abbaa gadaatii akkana ju seenaadhaa barreessaa hin jiru gadaa keessa kun abbaa garaatii hubadha abbaa gadaa callaa carcar kalubabee abbaa gadaa oromoo kanaadaatiitti jee biraan gaya abbaa gadaadha huma takka abbaa gadaa ka bakooraan deemuutu kas jee abbaan gadaa muka dabaanillee hin deemu khazaraan hin deemu bakooraa qabatee hin deemu abbaan gadaa dhanquu ka qabu ka horii irraa illee kanatti horiin hogguu deemu re'eefillee kanatti hoolaafillee gartee kanatti muka gaqqabuun hogguu namni dhufe gartee nama karaa yaa'u kana bakka mukni kana waliin bahe kadhaab akkana namarraa qabaa jee ka nama barsiisu abbaan gadaadha abbaa gadaa ka lolaaju odotul irreessa lameen tulluurratti heera murtaayin oromoodhaan hin murtaayin gabbahee mootummaa cinaa dhaabbatee nama dhawaa lubbuu namaa balleessaaju abbaa garaa abbaa karaati malee abbaa gadaati miti as bahee wajjinaa dubbatu heeraaf yoo ta'e as bahee waan gadaa hana wajjinaa sa'u diil waliin goona naafiin heerarra dhaabbanne heera fannoo sagalii fannisaan 99 boqannaa akkana muraa akkana tuqaa akkana maal ja'anaa fi abbaa gadaa santu waliin haasa'u abbaan gadaa barkaarra jiru haama qumaafuu jiraataniidhaafi malee irra guddaan ulaagaa abbaa gadaatuun guutu ulaagaa abbaa karaani guutaa ulaagaa abbaa garaani guutaa ni guutu heera nama jeesaa nama fannisaa joka kiiloo 4 ba'usan jala deema kana waan dirree jiruun ji'an irran keenye mootummaa kanaas waan inni godhin olola irratti hin banne intala umriin 13ti raayyaan ittisa biyyaa gudeeti
انت لإلمو جي شني غرا قبدو هارو ماياتي غديدني إلمو الراباسن چيروتي الراباسن أمبو كيست الراباسن أنا الراباسي ورانا كانتنا دابداتي ilmaan oromoo ka bilisummaaf gabbe ka maqaa isaan hin qabnetti moggaasan shiftaa shanee jan hinjiru shiftaan shanee waraanni san waraana bilisummaa oromooti haa hubatu yoon beeyne abbaan gadaatii fi warri 4 kiiloo jiru san hubadhu ummata Tigraayin seen ummata oromoodha ummanni oromoo namni oromoo wajjiin qabsoo godhu nama du'an sodaanne qofa oromoon du'a mootee jirti soda hida fannisa ule dendee jira dirri isaanii kabarchaachaan arraan tan agartee በምስራቅ የጎ መንግስቱ ባይለባራ በምስራቅ ምርጋ ባህረት ያርከነ ዲያረቲስ ittifufnaasan immaantana inumaa warri gartee isaatii fi warri paartii amaaraa an amaaraaf kabajaan qaba ummata amaaraatiif akkumaan saba kiyya jaaladhu akkaan saba kiyya kabajuuttiin saba hunda kabaja ka impaara Itoophiyaa keessa jiru ammoo paartii amaaraatii fi TV isaatii fi warra 4 kiilootii fi warra daayibaraa ka biyya alaatii dhala oromoo tahee biyya alaatii galee oromoo dhumtu tana mootummaan san karaarra jiru jiru الحمد لله رب العالمين نما عجائب سيسافر بركنا جاني الحمد لله رب العالمين بقى وركناتي وجين دابن ها نمت شيطان سن قبر سيوم بانا ديبر أبي جيب اسكتا يمن أبو ولد فكاتو خانا خيسال عليه نياننا ما سينو جاتو كفان واو ilma namaa kalubbuun jiru namni akkanatti hin dhaadheessu angaafaan abiyyiidhaa fi lammaadhaa fi taakkalaa uumaatii fi abaawoo fi Juwaar Mahammadii fi Keeyiroo akkasit dhaadheesse dalagaa isaan dalaganirraa ka'eetiin abiyyi waan gadaatiin dhufe nama jeesuun mo'amuudha kajuusan abbaa gadaadhaa kadheen gadda isaa wajjiin murtii akkasii haasa'urra afaanii armaa olillee ta'u waan abiyyiin juusantu gadaa wajji deemu lola tola ammoo jibbansa jaalala ammoo namni namaa lole moohamee kana majjeese moohamee kajeesan yes gadaadhaa ja nama waan gadaa kana isa babarsiisuu jirana fakkaata si galtee warri kun eeyban qabne malee silaa waan biraatu hedduu barsiisanii jechuudha warri gadaa ka abiyyitti waa'ee mukun si galee kanaafi sun kutte nyaadhamte isa harkaayis kutte waan fi jeesanii fi fuutti seene maaliif jennaan qaama qaafa fiitiin lolu gadaa abiyyi keessatti waan dhufeef hin nagaamma gadaa wayyaanee shororkeessitoota gadaa abiyyi keessatti onag shane abaawoo shaneedha abaawoon tokko qofaa jira jaal daawud ibsaatiin durfamaa karaa nagaatiin qabsaa'uuf gale ka arra alaa keessatti oromoon quba qabdu ka deemtu ka jala deemtu gollicha dhengee marroo sanyii goota bobbaas magarsaa booyyee hawwii bilisummaa odaa kan biroo kan hafanillee isaan jala deemaa jirti oromoon sun waraana bilisummaa oromoo ka mirga oromootiif gabbaye ka oromooti ka waa duraa badee barbaaddataa gabbaye shiftaa shaneedhaatii miti hin dhageenye dhaaba oromoo maqaa oromoo qabu ka shanee jamu hin dhageenye onag tokko addi bilisummaa oromoo tokko oromoo liberation front tokko abaa'oon tokko kuni ka arraan tan agartee
warra karaa nagayaatiin gale kasummii nyaachisanii ajjeesanii kaan fannisanii hiraarsanii odoo wanni tun hin dhufin warra arkee hin gallu je'ee hafi gocha isaan ummata Oromoo irra raawwataman laalee nu ija lamaan kanaani waan kana arkuu dadhabnee qalbii teenyaan hubachuu hanqanne isaan ija afur sammuu lamaan if duratti arkanii garsiisan ummata jajjaboodha kanaaf dhaabni shanee jan kan maqaa Oromoo qabu yoo jiraate bahee haa ibsu addi bilisummaa Oromoo ka Daawwid Ibsaatiin durfamu karaa nagayaatiin galee Finfinnee jira kuni goblaa hidhannoodhaa waraana bilisummaa Oromoodhaati hoggana if keeysaa baaseeti saba isaatiif qabsaawaa jira Oromoodha warri arraan tana miilli hallayyaa dhaqe ni deebi'a afaan hallayyaa dhaqe hin deebu namni dhala Oromoo taatan kadantaanillee sobamtan haalli yeroodhaa isinii jallate ammallee if booda deebi'aa itti laala dargiinis waraana akkanuma qaba Afrikaa tana keessatti ni cabe dargii san nama hundaa jaalata sossobeellee ta'uu gartee nama hundaa jaalata hubannoo dhabaaf jaalatan gaa waan nu godhan jirtu hubannoo dhabaaf jaalatanii eega hubatan bulchiinsa Ihaadi keessatti immoo bulchiinsa Ihaadi keessatti akkasumatti hidhannoos qaba waraana gaafa Afrikaa kana keessatti waraana rakisha namaa hiruudhaaf waa hedduudha san keessa deddeemuun hin feesisu hedduudha ni cabesanis qeeroon qomasii rasaasaa kennitee qeeroo qarreen galchite Maqaletti tanaaf egaa arraan tana lolli ta'e kun waa afur fide waa sadi hijaa sadii fi waan Oromoon adda baafattu tokko walitti afurii fide maalisan Eertiraa fi ummata Tigraay jichuu gadaa Abiyyi keessatti hijaan hin dhumne kaayamte Eertiraa fi Itoophiyaa walitti araarse abbaa nagayaati warri jiru ji'a mirga keeti anin jiru tokko qaban kalammada ummata Tigraay fi ummata Amaaraa jidduu hijaa dhaloota kuttu shanyii san facaasee bishaan jalan naqu jira Abiyyi Ahmad sadi afraffaa namni Oromoon qallaasaa furdiftee xiqqaasaa guddiftee biyya Oromiyaa keessa waliin jiraatan kan ammas gartee akka mootummaa naannoottis biyya fi qabu qubsuma fi qabu ka Itoophiyaa takkitti waliin qabaatan yaada inni boru Oromoof qabu waan inni garaa keessa kuufate gaafa gartee Maqaleen qabamte jaan gaddigee jechuudha maaliif iccitiin guyyaa sadii baatire guyyaa gammadan guyyaa aaran sireedha sadaffaan tabaaftu sinii galee Oromoo anu badde guyyaa kana maddi rakkoodhaa ka Itoophiyaa diigu Oromiyaa jecha jiru kanaa fi Oromiyaa keessa jira Oromoo keessa jira achi gaddeebineeti dakkaa goona janiiti dhaadatu eegalan if wallaalanii reeyitii korbeeysa fidhalte taatan Tigraay riphee lola deebuun arrallee warra isi duulee cape malee hin cabne yoo hogganoonni isaanii dhawaman kaayoon isaanii hin dhawamne kaayoo namaa cabsuu hin dandeeysan Oromoo jeeftan malee kaayoo ajjeesuun hin danda'amu Oromoo sun dafixuu hin danda'an akkas isaanis wahuma Oromoo godhanti rabbiin arrarraa kafale tareefuu sanii bar
جزائي ربي نولت ربي جزام بليزو قال التنسانو دفتيتي أودو غرتي شمدا ديمتو كهيتي يتي دوتي خفنسي من قدو لكين الرافوتي ساكري ساكري سيري أمبو ساكري ساكري سيري أمبو أكنا جاني بيت ta abbaa garaatii fi abbaan gadaadhaa hin jiru ammayii kajiru oromoonni beeyti kajiru see haa jiraachisu abbaa garaatii fi abbaa karaadhaa rabbiin hedduu uummatee jira osoo gartee duuti siyaamtellee gaariidha gartee namni oromoo dhawaaju abbaa gadaatii nama dhawaaju booranni bahaa nama fixaaju hin dhageeny dila hidoo sirna gadaa keessatti hin jiru kun heera gadaa keessa hin jiru wixinee sirna gadaa keessa hin jiru eeysaa fiddate abbaan gadaadhaa kana nama fixaaju eeysaa dhufte oromoon hin dhagayinaa jalan deemina tana booranni fi gujiinis ni beekan oromoon gadaa fi ni beeyti abbaa gadaa ka isaanii dalagu ni beeyti ka garaatii fi ka karaatis ni beeyti dhaamsaa isinuma yaadachiisuu fi silaa laalleetuma waliin garraa kuni kana kabiroo immoo idduu tana wahiin ajaa'ibaa ture kanumatti anaa kanaan maraataadha nama waan hin taane dalagu kanaan maraataadha jeetiin nama tokko hayyuu tokko itti bilbilee gaafadhe hayyuun kun yaadanaa gumaache yoo namni diiddam namni soddon maraataa ta'e ati qoftiin fayyaa taate huccuu yaafatanii kayaa'an taate ati ka fayyaa kunilleen firraa baafteetuma asirra kaattee wajji deemuudha garuu keessa seentee lakki qullaa deemuun hin ta'u jettee barsiisuudha malee yoo guusanitti isin karaarran jirtan jetteen namni karaarran jirre siinaan jee tole jeen irraa fudhe oromoo beeytaanii wannin waan kana juufi namuma kalee ilma xiqqaa ol deemu ka boruuf biyya tana dhaalu kadhaadhaa abbaan gartee if dura laalan dura ajjeesanii qeyroo qarree ajjeesanii taan gudeedanii heera rabbii cabsanii heera samii cabsanii kadachii cabse waraana federaala Itoophiyaa ifinjuu humna addaa kamaarree ka ifinjan humna maarree ka janii moggaasan kana ala nu takkaa garreen bee gochi kanarra hamaadhaa kan ture harka muraa fi harma muraadha sanuun jirtu hogguu gaddeebine aanolee fi calanqollee haawultii diinaa janiiti kriminaalticha guddaa finfiddee keessa jiru kamili likoo yoom diiguu ta'an dhiiroo isaan hasaanii dhuga dalagee nama haqaati ka oromoo kun nama cubbuuti ni diigan jechuu tana ummata oromootii fi hayyoota oromoo kana gaya qabuuf hin dhiisa hayyoonni oromoo beeytaa cinaan nagaan qabani cinaan nagaan qaban maal inni dhukkubanii jechuun keessan hin oolu lakki hin dhageenyelleedha bar namni waa ciisee qofaaf hin dhukkubsatu hogguu beekomsa keessa baa oolchuu baatte atii fi dhukkuba hamaas jiraa jechuudha kana hogguun juu hayyoonni keenya oromoo karaan garsiifne hin barsiifne ittiin himne jechuu kiyyaa miti ittis jiranii kalees godhame horii hedduu keessaa kabeellaan hin dhabamu cinaan impaara kan aggale Itoophiyaanistii fi Oromiyaanistii bar odoo akkasi bee wanni garii odoo kijaan jiru akkitti jaan nama dhiifa qabsootana umriidhaatti fixanne umrii teenya cinaa tokkochuma keessa fin ani Oromiyaanistummaan beeka malee Itoophiyaanistii fi Oromiyaanistii bakka takka qabsootana keessa deemaa hin beeku eegaan hubadhe booda immoo wahiin laalu jira amma hayyoonni san dhaamsa isaan dhaaman guyya guyyatti maal dubbatan
akkattiin dhodhoosee laalaan akkamma kareefu qaabiyyiisan aadaa gaarii qabdan gadaa bareedaa qabdan afaan tokko dubbattan jeelaan ifii keessaa if baasee beek jecha hamaadhaa beekadhu jechi sun maa ati if keessaa if baaftaa waan kana waliin qabnaa namni jeen hin jiru shiftaa shanee tarkaanfiitti fudhanna maarree goona kana faa haasawa abbaa gadaa ta'e aboo gadaanis waa ayyee kanaaf ayyoota keenyaas ummata kanaatu jiraa jechuudha hedduun karaan achumatti galee finfinnee tana keessa gartee takka karaafis ta'u lafaafis ta'u silaa lafti duraanuu tabbaa isaati waan godhun beeku gaasana dubbii fi lubbuun abbaarraa baate silaa abbaarraa dhageenyee tolti sana achumatti hin bira kuta tarii waraana akkasiisanii fi Oromoon cinaan dhiiga kenniti horii fooniif gabbisan ganda keessaa bakki quubiin lafa jirtu fuudhaa jedhanii guuranii araddaan tun hangana kennite magaalaan tun horii hagana baafte waraana keenya kartee ittisa biyyaatiif janii akkamitti nama jeesuuf nama kalee ilmoo isaa jeese ka ijjin buruqin intalti gudeedan odoo hospitaala jirtu akkamitti waraanni kun keenya jettanii Oromoo horii kennitaniif yoo dirqamtan humaame aga yeroon naa dhuftuu gabrichi baaqiyyaa naa fuudhu jettanii yoo kennitan humaame yotti amantanii nafaa fi lafeedhaan itti amantanii waan san gootan dhiidii qayroo ganna qamee galaana ta'e isin fuudha warra waan san godhe lafeen isaanii qoree taatee isin dirti waraanni kun keenyaa miti Oromoo bakkan bu'u tana mataa keessanitti hima nama kalee ijoollee teenya jeese akkamitti har'a nuti waraana keenya jennee dhiiga kennineefi horii kennineefi injifannoo fidan jennee dhaadheessin summii hamtuu biyyatti hin cabne warri Tigiraa hin cabne ifin sobina mataa sammuu teessan gaadiyaa elmadha summii biyyata nadiitu sani wanni waraanni raayyaan ittisa biyyaatii fi hogganoonni 4 kiiloo jiran godhan gadaa isaanii keessatti galmaawaa jechuudha kanaaf akkasitti hubadhaa yoo nama tokko isinirraa ajjeesan akka jirtanii bahaadhaa haga namni nama san ajjeese mana murtii dhiyaatu gabbahaa afaan tokkoon sammuu takkaan maaliif du'e namni qawwee qabu barqeeroon isaan dhiyeenya fixan kun qawwee harkaan qabu beek qawwee waraana irratti hin dhukaaf bahee biyyan saame warra TPLF maallaqaan as keessa gurmeessee siin jaan shanee fi gartee juntaa wajji jira jaan arrammoo as deebi'anii onak shanee fi warra juntaadhaa janii taargaa haaraa taambellaa haaraa fidanii maxxansan harkuma dhawa qabu waan harka dhawuuf hin beeku maaliifiin harka dhawa maaltu dhuga jeen gaafatu nama isaanii harka dhawuu fi nama isaanii harka baasu qofa paarlamaan biyya saniitii fi kaabineen biyya saniilleen kan akka gaariitti uummanni hubadhaa qabsoo teessaniif hidhannoo sammuu hidhannoo mudhii tamurannoo tadhiirummaadhaa amma yeroon isiidhaa tanamaana farsina ammaalittiin jiraa ifumaa if qopheessi borus qabsoon tee kharassa kaalamuu deemti if qopheessi yaa wanni barbaadan amma gamaa gamana dagalchanii abaluun kun kana dallansiise hawaasa walirra kakaasu dubbatee pirezidantiin naannoo Oromiyaa
لما بك في التعذيب تتافي قد ميجرا خلاه الدودان على موسم يتخاوف تايي دندا يتخاوف نوتي كناس وننونغا ينجرو أبيجي نبا في ده خاتوي مرتي ساني سامي حكايته وننونغا ينجرو نورمو نلالو لولو كنا نلالو جي متى كيتتيمي مالف نلال ونن نلالف موتم مكانا كلي لموتي جنا دراجيسا كاني دجير تدبرتيني قديدمتي خان الكم فوداني تودو غرتس هيرجل جيرو من هداتي باسني جيسني قرار دربن تناف بوليس بيجتناتي في وران بيجتنا انا لالو جي ورمون در مرتيفتو قب ورانا كيامتي وان اسا اتسو قبيفتو قب ورمون خوغونا كنا جدال ورمو تي عروس نجرابر هوغود انغد دمو تي انا نافي جيدا تي انا موميچ منستيرا اماري بك جيرتني تي دداجو نمني دوبتن جير اوسو نمني ورمو توك ها وان غرتي دريت تچامنه ديبيني ريچ كينيا كبجن ميتي نفتنيا چابسني شملس ابديساجي افي حلكني غجا والجلا فودني ميديا كنرت ورئيساتي في بارتي نمارا كان والفرغاسن لكي ونكون نلالو جي امتا اماراتي في سنام سانكب امتا اوروموتي في امني امارا كاليس بيجتنا الرسابا سبلمون برالين بيجسا ولين كمن هريتك وجين كمن وجين كفن وجين كان يوم موان اساتي في بارتي نمارا فرسن كنا في وري ارات كيلو فرسن كن بقوم فتن ابسا قدا يدرو دابنو قباتن نتي ونكون نلالو جاراتي قبا ابسدا مالف جناني أدون الرانتنا دوميس الردو فيكون دوميس يكون الراديمي أو وكان نوف ديم تيجيتشو إبدتو كو خدي خيسين يجري خروبني الرد شفشيفي كان الروبني الرد شفشيفي أكول إمباني دور كجرو أدوتي كوتا كي يغتايتشو إبدسان ديكي خوسي جرتو تانا ديكي جرتو تانا في درسا دبوكي في غفو في غفو لاوندا دارت ديبي سوف ديما يتشو خانا كيستي غرتي من ما غرتي كا ارلين فنيان نما سيني هاتش نمنغوني امو ما نجنو تيسني بصدا نتيريتك وجين كمنا بيجتك وجي جيرانا ولين كفني ولين كان الجنون امه اورومو دا سبا سبل موت افقبو تكناتي تكادا ولدا منين بينونتي ولين جيراچا جير امو هوغو كيرو في قرن كليس وياني دا وجين كوكي والقبني قمرسا ساكنن افبرادا بن سبا سبل موت كيرو في قري اورومو قف الدنيا اكسي غلميس دوغان جيرتوس تكتيتان تنم غباني نمكوما توكو ورانا كوما توكو كاورومورا كودن كاماراتي الرجراجي غبا ميديا كان روان اننجن ميديا رلالا لال تفينا مني سنيكب لكي ونكم بكنبو امارا بكنبو وجي امه بلا اماراتي مرمت سنت جامتي تزبتنو مياو نوان جنان نوغرنو جتي بودي ساجيجي ادورين كجنان اتريسا دوبو مالمون نجرو قبسو كيرو في قرن غوتي تي بي ال فوتي مقاله گلچته سني سبا قبسو كيرون سبب سبلمون دي إثيوبيا غوديني تي بي ال اف چابسينيچ گلچني جان وري اورومو بكبو رجي فنفنه تاو مالي سومني غدان كنو بوليجين كي سبا كم تو كيرو دا وجي قبسو غودي قري وجي قبسو غودي هاي ولايتان نو تاجبدي افار نو تاجبا سومالي نو تاجبدي وري تيغراي نو تاجبا سدامن نو تاجبا لين جتني حركه دوا موته بركي اورومون حركه دوا موته كيرون سنو قد ديبيتي غرتي
galata dhabdee galanni sii mana hidhaate Abiyyi Ahmad 4 kiiloo noyte an paartitiyyaan na filatee namni na file hin jiru. Wanni namma na daamu guyyaa 17 hogguu turan maal taan Abiyyi fi Lammaan ni jeesanii ji'ee namni asitti jechuu santu na daamsisama sanitti illee na daamu niin ajaa'ibe garuu qaraarraa as baataniiti qabsoo Oromoo sakaaltan nutillee anillee isiniif hin tumse akka kiyyaa hedduu qaytinu tumsee jira Abiyyi fi Lammaan hagaa garriin afuufamtuu gartee biyyatan haa bulchuu ji'ee kamurteesse tokko anafaa nin jirjiree bara na dhamaaftanii bara Oromoo dhamaaftanii bara isin Lammaa fi Abiyyi waan gootan khabiraatis hedduudha amman tan hin tuqu amman tuqu ani irra deebi'ee uummata Oromoo takkarra lamarra sadii dhiifama gaafadheetiin jira isiniin dogoggorse jee si galee barre waan ajaa'ibaati waa hunda nyaatan malee waa hunda dubbatan haan haaftu san garaa kiyyatti haaftu amma Oromoo dubbiin jirtu dubbiin gamaa gamana oofuun taane Oromoon dantaa ifii qofarratti akka hujoomu dantaa teenya irratti akka hujoomu hegeree ilmaan keenya irratti hegeree lafa teenyaa hegeree lafee teenyaa irratti hujoomuu qabna maalumaaf fuudhanii maalumaaf nama gunatan qabsoo sabaa sabloonni godheen weer sabaa sablammoota kam dikooraan ta'a sabaa sablammoota kamtu qabsoo godhe ilmaan Oromootii diiga gannaqe bar nama maqaa Oromoo qabuuttan haasawa ummata Oromoodhaa ummata Tigraayin seen lama Abiyyi fixii gaddeebii fudhadhu jeneraarota Oromoo sanillee guurradhu khabiraallee dabaladhu qottu ammoo isaan hundaaf dhaamsiniin an qabu security warra tikaa tokkicha qofaa togguu Abiyyi family isaa fudhatee xayyaara seenu beeka kanan dagatiin jeneraara Oromoo gaafa mangistuun deeme warra Jabuutii seenee hidhame ka biyya keessatti hidhame hunda yaadatu qabdan arra Onag Shanee biratti juntaarra nu juntaa fi Onag Shanee jan maqaa namni hin baafatin namni maaliif namaa baasa juntaa jechuun warra juudii jundullaa jechuun waraana jabaa jechuun akkaanan beekutti akka warri na fakkaatu beekutti qabsoo qeeyiroodhaa hinirinaa namaaf dhala Oromoo taatanii garaa kanaa yettanii dhugaarraan maqina biddeenuma tokko nyaattan biddeen tokko jecha Oromoon gurgurina keessattuu yeroo ammaan tanaa waa hedduutu deemaa jira qabsoo seenaanis hin qooddu namninis if bare gaafa namni waan barreessinee gaafa barnootarraa nu fageessitanillee seenaan Oromoodhaan ban ardaka Oromoon gartee ijoollee digirii hiisha guurrattee deemtu siriiraa dhalaan anaaf wanni isiniin jennu yaa warroota diina keenyaa jee Abiyyiin gaafa kaan teessoo isaa laffaa ta'u pidii warra ta'e gaafa Jimma anilleen arra jecha saniin itti faayida'u Abiyyi ani dhugaan isinii himaa jara keenya nattillee aaroonni maltan umrii tiyya keessatti namni gartee saba isaatii fi saba biraallee nama waan gaarii dubbatellee jechi gaariin gargaarsa jecha tokko irratti Abiyyi hedduu galateeffadha maal galateeffatte hojaan fuula bituu fi qarabiyyaa kaateenaan jiidha harreen tiyyaa fi Abiyyi illee sarduu wajjin deeddu harreen tiyyaa fi Abiyyiitii fi Lammaa Magarsaadha wajjin deeddu sarduu isaaninis gaattima silaa garteechi taa'anii nama biyya Oromaa jiruun takassasanii nama gartee noobeelii akka harkatu addunyatti iyyannaa barreessee hunda mana murtii haa dhiyaatu jaame Abiyyiin
Oromoo tanaas hubadhaa. Amma maaliifin abiyyiin galateeffadha isiniin jee? Waan godhuu deemu ganama subiin sitti hima odoo aareen hin geenye. Tanaafin galateeffadha. Waan har'aan tana gartee eega Tigraay keessa lolli seene eega Maqalee qabatan gartee namni gabbu'ee dhiichisee baandiraa lumuxxii fudhatee samitti utaalee karaarra dibee gamana cehee dachii nan qabin samii na qabuu hin dandeessu way je'ee namni lafaa ka'ee ol utaalee zakkaan itti gattaa'e abiyyiin ganamaan efe naannoo waan jaan boqonnaa 39 mirgaan gafottoku sunati abiyya ati hin finne san qabsoon tee hin finne barsan kanaaf akkasumatti hubadhu. Hedduudha warri si dura silaa seenaa Itoophiyaa keessatti namni filamee bara 8 bulchee gabbu'ee ummata isaa keessa deemu beeytaani baqataa takkaa'u wal ajjeeftanii wal irraa fudhatanii. Atillee kasijjeesee sirraa fudhatu qarrumatee keessa jira. Naachi dhakaa rooba san ganda Oromoo ga'uuni caama. Maaltu naan gayan? Kanaafi waan godhuu deemu ganama subiidhaan sitti hima. Amma booda abiyyi irraa wanni eeggannu hin jirtu fixate. Waan isteeppi 1 isteeppi 2 kajalqaba gartee nama kanaan garagalchee hogguu waan ni godhu namaan jijjiiru sun fixate eedha biiddeebi. San keessatti illee waa hedduu waan nu gargaaru waan nu dammaysu lafa nu kaayesaniif hin galateeffadha. Namni waan godhuu deemu ganamaan sitti hime firraa eeydaree. Oromoon hogguu lolaa deemtu siin loluu deema jettee himtimi. Himteen lolti malee dhoysitee gaaddee naman dhoytu bar. Dhoowwaadha sirna gadaa keessatti. Si galee? Akkasitti inni ganama subiidhaan nutti hime. Tanaafin haa galatoomu jee. Maaliif jennaan namni fi hamaan qabu janii harreellee afaan namaa qabu. Akkasi gaa aboo waa hedduu naase mootummaa piipii jettanii fi gartee maali bilisiginna moo badhaadhina jaa warri kaanis gabbeeti warri tokko kadirree qabsoofaa wajjin turreetu nama raraa beeyta har'aan tana gartee nama 3 moo 4 hedduu nama raran hogguu namni isaanii waajuullee akkana qaamni kiyya kun namutu rakkoo waliin keessa qaxxaamurre san hogguun laalu warri kaan itti dhiisi umaama rakkoodhaa miti warri kaan umaa miti. Warra addaa san harkeefiin jee. Kanaafillee gartee aboo ammallee if booda deebii. If beeytaa jaala kiyya. Gaafa Kamaal galchuu Harargee irratti akkasitti waraana nubbuusu. Hogguu waa bilcheeyfannu yoo ibiddi tokko aare helikoophtarri dhufee nubbuusu. Kabaacaa dabaleedhaa fidee akkasitti baalee keessatti nubbuusu. Dilii gaafa saniif irraa dhiqe Kamaalilleeni. Mooraa qabsoo Oromoo dabalamee irraa san irraa dhiqamte amma baacaa irratti haftee baacaan gaa san isaa beeka dubbii fi lubbuun abbaarraa baati. Isin san mee mallee if booda deebi'aa laala biddeen tokko waan nyaattan hin dhabdan. Kanaaf jecha gantuu laan gantuu da hogguu jennu gantuun tun bar gantuu sabaaf safuutii jira. Gantuun sabaaf safuudha tiifi gantuu gufuu qabsoo taatu jira. Gufuu sabat taatu jira. Gantuu hagalees gantuma eega kaayoo san irraa deeme. Gantuuma jama maqaan tokko ammoo gantuu hajaan san gantuu sabaaf safuuti. Baabura irraa illee yoo buutan akka Oromootti Oromummaa namni namaan kennu yoo dhugumatti birmadii irree heenaa taatan yoo ota gurraattii taatan if booda deebi'aa yaadadhaa jaallan baalarra cabsinee biraa deemne san yaadadhaa if booda deebi'aa dhiisaa hin afarsinaa waa'ee abiyyiidhaa kana. Abiyyi jechuun yeroon isaa gabaabbattee jirti. Rabbi gabaabse namaa miti. Wooma Rabbiin murteeyse warri samii haasawu warri dachii haasawu.
golli Ameerikaatii fi golli Awurooppaatis hogguutti ka'an hogguu sabni kun itti ka'u ollaan itti ka'u nama kalee gartee nabiyyiidha warri jeefaa jira. Ani hin jenne jechuufis hin ta'u. Dhaadheesse Abiyyi fi Lammaa Abaa Jawaar Mohammadii Qeeyiroodha. Aboo namaan dhaadheessin hin qabu warra gaafas qooda fudhate. Kanaaf Oromoo ammallee irra deebi'eetiin dhiifama isin gaafadhaa. Niin dogoggore jarri nama daguu danda'a. Jarri afaan mi'eeffatee as deema ammallee fuuldurallee sanumaaf nuu ta'anii dhugaan seenaa isiniin jaa. Akkaan qabneen nu duulee keenya wajjin nu tumsee. Akkaan qabneen nu duulee keenya wajjin nu tumsee. Enumaa waliin cabsanii nu gabroonfatanii Oromoo dhiisaa ifi fidduula. Kareen gugattuu waraabe isa deefoo dirmachuu lakkisee oolaan maaliif rafaa. Haga gubbaa geessuu hin sossoo'uu bakka oolaan gaafa galan duruu samii harkaa. Kan daalacha nyaate burreefis ni ta'a. Tana yoo hubattan tokkoomuu furmaata. Waraaborraa wayyaan halkan si bobbaa. Deessituus ni baata manni sirraata. Ibiddaatu hamaa kan halkanii guyyaa. Kan si jala seenuu gaaraa fi hallayyaa. Nu waliif dirmanne yoo dhaamsine malee. Shanyii Oromoodhaan lakkisuu tokkollee. Qalbifadhu gaas lammiitu Oromoo. Tana mana keekkanne. Dhaqaan gaaraa ka'eegaa lafa bu'uuf gulufa. Ibiddi gaara gubee Oromoo raaree gubuuf gulufa. Yaa raaree maan dirmanne osoo gaarri hin gubanne. Gaarri keenyaas gubatee gaariin biyyaa baqate. Biyyaa baqatee nafne haqa isaa falmate. Dunfura jaldoo biiroo kafilaan keeysa hin jirre. Laal bitimee xiqqoota kormi keeysa hin jirre. Lammii bobbaa jaldee isaata jiraan keeysa hin jirre. Cinaan dubbii hoffee kijiba ta dhugaan keeysa hin jirre. Waboo waa loluu hin dinne gargaarsa keeysanii duuba hin jirre. Darakku dheeraan qabu kalli gabaabaan qabu. Gabaabbatee dheeratullee heerinaa hiikiin qabu. Darakku bookee olii bookeen goolliyyaa oli. Ka heera gadaa fi heera fi tumata kabaje namni namarraa oli. Gammoojjii rookaan jigee gufuu malee waan hafne. Gufuullee ibiddaa gubee moojoollee daaraa malee waan hafne. Daaraa qilleensaa fuudhe biyyee malee waan hafne. Lammii waliif hin galle. Lammii waliif hin galle uumamuudhaan hin malle. Eeysumni gaariin ameeysa gu'ii hin qabne. Adeerri badaan ammoo duumeysa rooba hin qabne. Way wanni tanarra hamtuuta tanarra baddu. Fira waliin dhageenye lammii waliin galle. Isiin saniis uumamuudhaan hin malle. Galaga doondeeysanii gowwaa homaan beeyne biyya ormaan geeysanii. Saakare siree amboo. Saakare siree amboo. Goobana haa ilma daachee du'uunkee sirrii ibarii. Yaa mucee goota biiflee duutite dhima abarii. Saakare siree amboo. Saakare siree amboo. Biddeenni buusaan qabu. Biddeenni buusaan qabu hojjan areeran qabu. Oromootiyya dubartii Gondar bultee waa hima. Gowwaan kaayoon qabu nama marii isaan gahatee waa hima.
Yoo hayyuullee nu qaba, yoo gootaallee nu qaba, yoo arjaallee nu qaba. Gootummaan teenyaa fi arjummaan teenyaa fi hayyummaan teenya qilinxisii sabbuuti taate malee. Yaa gowwaan dhalatin. Dhalattulleen guddatin. Yoo diddee guddatte immoo hin dubbatin. Nuutu qallaa namaa furdisa malee. Nuutu xiqqaa namaa qubsiisee guddisa malee. Nuutu qallaa namaa furdisa malee. Nuutu xiqqaa namaa guddisa malee. Waa takka haanuu nun caalu jarri. Guyyaan bilisummaadhaatis akka kaleessa gartee karaa bahanii yaa sabaa janii qabsoo Oromoodhaa sakaalanii karatti hambisan akkan taane qeyroo fi qarreen itti qophaa'ii baankii fi taankii qofaa alatti hafe malee qabsoon xumuramtee jirti. Nama si bulchu kafilattee naaf ta'a jettee kaa'attu Itoophiyaa fi Oromiyaa irratti illee lachuutu qopheeffadhu kaadhu. Sirba huummoo sirbuu qabna. Daansii taphattii beeyta huummoon way tafkii dheerina jettee taphatte. Isa huummoo miila tokko mana keessee tokko ala keessee taphatta. Maalii janii gaafatan. Yoo daansiin mana keessaa tolte Callaatiin ol naqadhaa. Yoo daansiin mana keessaa hammaatte kamanaatiin gabbaafadhee karaa kiyya bu'aa. Itoophiyaa saba hundaaf taatu federaala sirrii ka dimokiraasii yoo ta'e silaa diigu jiranii hin arkan malee beeytaa diigu jiranii. Seef godhe gabaa Itoophiyaa seef godhe naan jee tokko ganama kana abiyyiin Itoophiyaa seef godhe naan jee. Haa seef godhe haaya nutilleen safii teenyammaan tana fudhanna absheeriin jeen. Amma duuba waan jechuu barbaade nuti immiyyee Itoophiyaa yaa'iin dhiifne tana tadhii lubbuu namaa galaafattu malee bara dhufaa dabraa bara 150 jaarraa 21ffaa keessatti illee qaama fiitiin lolu tadhii gagannayitu malee hin bulle isteeppii maayyiirra abbonaaf irraa hiikuu jennee murteeffatu. Nu biyya qabna Oromiyaa murannee jiraachuu waa lama callaadha. Ayyoo yaa'iin dhiifne abbonaaf irraa hiikuu sagaltoo haadha duuba rafaa. Oromiyaa qabna. Oromiyaa haa fuudhu abboon Oromtichi. Dadhabne gaa dhiiga malee hin bultu. Nama wanni isin beekuu qabdan Oromoo wali hira wama lama dubbadeetiin amma fixadhe aneesi wal biraan gaa akka Tigraay seenaniin waraanni Itoophiyaadha bakka gootoonni warra Tigraay itti yaadatamu lafee isaanii haawultii bakka sanit jiran diiganii jiran garuu ani jetii jaanan argane niin dhagaye madda walaa baarraan dhagaye. Yoo waan san godhanii ka jiraatan taate namni waan gaarii dalagu Minilikii fi Haayila Sillaasee fi Teediroosii fi waan ni qofaa jechuudha. Gabayyoo gurmuu silaa namni maqaa kaasuu jira. Waan wallaalletti fakkaattee bar. Achi as deebineeti aanolee fi calanqoos haawultii kana diignee naannummaa balleessinee Oromiyaa waan juubadha balleessinee biyya takkittii baandiraa tokko ta afaan tokko goonaa. Abjuun bara beelaa maali jan biddeena mire bara beelaa mallaa mirgaa tanaatu ta bitaa hamata jan etisiin ede nyaattee bultee kanaan hin gahin jettee. Tole akkasii hayyoonni keenya ka biyya keessaa fi biyya ormaa jirtan hundinuu jabaadhaa karaarra nu kaayaa
baankii fi taankii tana akka harka keenya seentu walii gallu Itoophiyaa waliin bulchinaa wal dadhabnu adda gallaa bakka boollaa adda oollaa jette xaafin horaa bulaa dagaagaa deebana.